kantiibaa itti aanaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalaa Uumaan turtii OBN faana taasisaniin pirojektoonni magaalattiitti jalqabamanii jiran seenaa waliin kan wal qabatan jireenya hawaasaa jijjiiruuf iddoo olaanaa kan qabanidha. Dhiibbaan vaayirasiin koronaa fide jiraatus pirojektoota xiqqaan jalqabaman waan ta'eef hojiin isaanii sa'a 24 hojjetamaa jira jedhan. Pirojektoota baay'ee kan jalqabe. Pirojektoonni kun hin dhumu ni xumurra. Maaliif xumurra? Innaa jalqabnus xiqqeedhaan jalqaban pirojektoonni kun kan dawaa qofa doon ta'in kan bareedina shaggar jennee baasne irratti kan jalqabame laggeen magaalaa Finfinnee xuraawaa kana qulqulleessuuf kan itti jalqabame magaalaa Finfinnee bareechuu irrayyuu darbee rakkina hawaasummaa rakkina dinagdee rakkina faalaminsa qilleensaa fi faalaminsa lagaa waan fooyyessuuf pirojektoon kana fakkaataniif kanneen biraas akkuma tukaast kan shaggar daabboos kan zayitiinis jira baay'eensa walitti ida'amee hawaas dinagdee rakkina hawaas dinagdee hiikuudhaan guddaani gama miraan seenaa badaa kanaan dura ture sana sirreessuudha seenaa haaraa dalaguuf hojjechuuf immoo akka galaatti itti qabannee ka'uudha kanaaf pirojektoonni jalqabni kun hin dhumuma shakkiin hin jiru halkanii guyyaa hojjechaa jirra maallaqni isaanii ramadame guddaadha hojjettoonni kontiraaktoronni gorsitoonni asirratti immoo warri ogummaa qaban hojjettoonni baay'een hojjechaa jiru sa'aatii 20 hojjetamaa jira. Injiinar Taakkalaan erga gara hoggansa magaalattiitti dhufaniin maanguddoota harka qalleeyyii deeggaruun dhaloota borii qaruuf yuunifoormii bichisiisuun hanga sagantaa nyaata barattootaa eegalchiisuutti ga'aniiru. Harmiiwwan harka qalleeyyii barattoota jiraattota magaalaa harka qalleeyyii kana dafanii bira ga'uun waa lama akka namni hubatuuf tokko aadaan saba keenyaa aadaan Oromoo nama rakkatiin gargaara akkuma aadaatti akka sabaatti fudhatte. Anamuu nama saba kana keessa ba'eedha aadaa keenyummaa keenya iddoo barbaadde deemte siyaasa barbaadde hordofte taayitaa barbaadde sarka jiraate eenyummaa ittiin guddatte sana hin dagattu. Tokko inni akka galaa guddaatti na fayyadeera hidheetiin amana. Gama biraatiin immoo magaalli kun yoo magaala hundaa ta'uu baatte magaala sooressaa qofa yoo taate magaalli nuti silaa inni ijaarra jennee kaayyeeffanne sun magaala kana ta'uu hin danda'u. Kanaan dura magaalli kun abbootii qabeenyaa baay'ee gargaaree jira nama maallaqa qabu baay'ee gargaaree jira garuu hiyyeessa immoo namni gargaaree hin jiru akkuma tikaasta harka qalleeyyii harmeewwan haadhawwan namni gargaaree hin jiru barattoonni mana barumsaa ciree nyaachuu dhabuun laaqana nyaachuu dhabuun mana barumsaa irraa ni nafu adda kutuu kun walitti ida'ameeti tokkoffaa eenyummaa saba keenyaa irraa kan madde nama gargaaruu wal ceesisuun wal hammachuu wal guddisuu waliin guddachuun eenyummaa saba keenyaa irraa kan madde kun immoo mana barumsaatti hiiktu mana namaatti hiiktu rakkata irratti hiiktu walitti idaatee wajjin hin ce'u wajjin guddachuu wajjin badhaadhuu sana fida. Dhiibbaa dhibeen COVID fiduu dandamachiisuufis qindoominaan hojjetamaa jiraachuu kaasan yeroo garaagaraatti duulli hojii hojjetan irratti banamus hojii qabatamaa hojjechuun humna horachaa akka dhufan kaasaniiru. Tokko dhalootumarraan ka'ee waa'ee magaalaa kana fi waa'ee Oromoo yoo arge kan jinniin itti ka'utu jira. Jecha kiyyaaf dhiifama gaafachaa jinniin kun maa'inni maqaa Oromoon naa argee itti ka'a jinniin kun. Madheen gaddaa yoo argite nuti addabaayii masqalaa irratti namni tokko beet maqaa Oromootiin tiraaktarii tokko irratti kan barreeffame arge jinniidha jechaadha kun innaa maqaa Oromoo argee yoo jinniin itti ka'e nama akkasii kan gochuun sirra jiraatu gadduu dhiisteet maqaa akkasii kana baay'isuudha jechaadha magaalaa keessatti jinniin sun akka saba qatu. Kanaaf hojiiwwan persentiin 99 akkuma jaalatu persentiin tokko lama immoo hin jibba. Jibbi sun nuuf maal fayyada si fakkaata? Humna ta'a. Nuti humnas kana fayyadamne isa persentii guddaa nu deeggaru hojiin hojjenna uummanni Oromoos kana beekuu irra jiraata. Pirojektoonni hojjetamaa jiran iddoo hambaa duraan turan irratti rakkoo uumaa jira jedhamuun komiin kanarratti maal jettu jennee gaafanneefis. Tokkoffaa anaaf fi kan na fakkaatanii fi hambaani magaalaa Finfinneetti mataan ishee magaalaa Finfinnee mataan ishee hambaadha. Magaalaa Finfinnee hambaa taate akka barbaadanitti diiganii ijaaranii torra immoo manni dhuunfaa innaa diigamu hambaadhaa siin jedhu kun fudhatamaa hin qabu tokko. Kanaaf maal gochaa jira pirojektiiwwan bal'aan hojjennu kun hambaawwan jedhamu kun biiroon aadaa fi turizimii magaalaa hin jiraata. Kanaan dura magaalaa Finfinnee manneen 200 ol hambaadha jedhanii galmaanii jiru. Manneen 200 ol. Dhugaa sitti muuf manneen galmaan kun otoo deemtee ilaalte manuma namni yeroo tokko keessa taa'ee shaayii fa'aa dhuge keessa taa'ee farsoo fa'aa dhugeetu hambaa ta'e. Kun sirrii miti. Hambaan kan jedhamu tokko akka hambaatti kan itti fufsiisu jira. Yoo immoo itti fufuun irra jiraatu ta'e waraabdeet viidiyoo isaa lafa keessa yookiin barreeffamaa lafa keessa.
Dhaloonni ammaa kun maaliin kan hojjennu? Dhaloonni ammaa kan hojjennu kan kanaan dura namni mana jireenya namaati. Hambaa kan jedhame magaalaa kanatti. Kanaafani hambaa ta'uun irra jiraate magaalaa Finfinneetti malee kan hambaa ta'u manneen kanaan dura mootummaawwan darban tajaajilanii manaa fi kennamee sun hambaa ta'uun irra jiraatu kan jiru ejjennoo sanan qaba. Garuu immoo hambaa kan ta'an baay'ee jiru kan dhuguma hambaa anas hunda keenya kan amansiisan. Si qofaaf hambaa ta'uun irra jiraatu hambaa ta'uuf. Fakkeenyaaf hambaan seenaa keenya aadaa keenya tokko adawaadha. Adawa kanaaf itti ciccinee kan irra deebinee seenaa haaraadha jennee kan ijaaraa jirru. Hojiiwwan jalqabaman fiixaan baasuuf hawaasni hirmaannaa isaa cimsuu akka qabus Injiinar Taakkalaa Uumaan dhaamaniiru.